Ay, baay'ee namatti tola. Baay'ee dhugaa yeroo tokko tokko gadoo, gadoo jaalalaa, miira wal makaa qaba. Asumaa waan tokko si gaafachuu barbaada. Yaa ati barreessaadha. Sirboota hedduu qabdaa, sirboota babbareedoo qabdaa, dhaamsa babbareedaa, sirba kanneen yeroo namatu sii kennamu, namatu sii barreessamu ofumaa barreeffatta. Walaloo yadaloon isaa hoo. Okay. Sirboota koo keessaa sirbi dhiyeenya kana baatii dura gadhiise furmaatan dhabee walaloof yaadaloof maafan hojjedhe yaada nama tokkotu hin daballe. Yaa ta'u sirboota kaan garuu parsantii 70-50 ofii kootu hojjedheen hiriyoota koo namoota dandeettii addaa qaban namni maada aartiin guruupiin hojjetama aartiin waan na keessa hin jirre nama biraa keessa jira. Aadumti ittiin warri saba biraa kun aartii isaanii ammayyeessanii fagaatanii deemanii yeroo baay'ee maa inni namni hunduu qoddataa osoo ta'e tiimii ta'ee baay'ee bareeda aartiin. Wanna anatti keessa hin jirre sun si biratti argama jechuudha gaafa yaadaloo tokko hojjettu. Gaafa walaloo tokko illee hojjettu wanta sana irratti qeeqa kennitaa hubannoo argata jechuudha. Ifin kiliippii tokko waraabuudhaaf ogeessota ma'aatii baay'ee qaba warri saba biraa. Meekaappii jira, lookeeshiniin adda jira, daayireektingii achi keessatti kan hojjetu adda jira, kiloos daayireektingiin adda jira. Hunduma qaba. Keenya akkamattuu dhiibbumaan waanuma hojjennu kanaafuyyuu ayyaantummaa Oromoo kanaatu beektee aartuma Oromoo kanatti illee uummatuma keessa waan jiru ta'ee bareeda malee akkaataa ogummaatiin guutamee hojjetame osoo aartistiin Oromoo kun nama 5 nama 6 ta'ee guyyaa torban tokko hojii tokko wajjin waliin hojjete tokkummaadhaan waan guddaatu hojjetama. Ani parsantii 70-50 namarraa 80 nama yaada hiriyoota kootiin dabalachaa hojii hojjetaa ture. Ifin amma ijoollee baay'eedha keessattuu kan gara biyya alaa jiran onlaayiniidhaan kan hojjetu walaloo yaadaloo fumaaf kan hojjedhaa. Sirba koo furmaatan dhabee dhiyeenya kan hojjedhe walaloo fidaloo isaa guutuu yaada nama tokko malee fi kan hojjedhe jechuudha. Maaliif waan na keessa jiru san waan barbaadu tokkotu jira. Intarastii na keessa jiru san waan barbaadu waan jiruuf akkaataa barbaachisummaa sanii maanni haaluma bilchaataa dhufuun waan dhalootaa ta'u waan saba keetii ta'u haala itti ibsatullee aartiidha waan ta'eef yaada namoota illee yeroo itti daangessu jira waan ta'eef aadumti immoo namni keenya illee wal bira dhaabatee waan akkasii hojjetu kun illee gadi bu'aa dhufe waan garaagarummaa yaadatti illee baay'achaa waan dhufeef ofumaa afaan hojjechuutti kute yeroo ammaa kanatti. Bareeda baay'ee dhugaa namatti tola. Maali namoonni ogummaa addaatiin ogummaa heddummateen hin deeggara. Namoota tokko tokko biratti maal jedhama anuuyyuu jedhaa ture. Yaa'u maali yoo hojiinsi baay'ate wantoonni fiixa argatan wantoonni xumura argatanii xumura dhabu. Aliifi yeroo tokko tokko nyaatee yeroo tokko tokko si jalaa fudhateeti jechuudha. Haa ta'u yoo yeroo bakkas yeroos wal simtee akka tokko tokkoon tun egootee ittiin deemtu ta'e ittiin milkooftaa. Baay'ee si jaaladha. Mee waa'ee makana irraa ka'eeti sirba dhiyeenya kana kiliippiidhuma kana sooshaal miidiyaa irraa argaa ture oduun si gaafachuuf ta'uu kaafte. Dhugaadha maaliif namni kenna osoo hin qabaanne arjooma arjaa waan ta'eef osoo hin qabaanne kenna. Oromoon arjaadha. Kana osoo hin qabaanne namaa kenna jechuudha. Ofii irraa fuudhee namaa kenna. Osoo kiisii hin qabaanne nama biraatiif kenna waan ta'eef jechuudha. Mee atini nama ijoollee daa'ima neervii dhabamtu wayiif immoo wayiif kenna jedhee namoonni miidiyaa kanarra arge. Mee maali kaka'umsa maalirraa kaatee gootee mee waan sana hawaasaaf yookaan uummataaf asirratti dubbatu. Sirbi maal sadarkaan isaas jira. Sirba koo dhuma kana dhiyeenya kana furmaatan dhabe jedhu. Dubbadhee furmaata dhabe barbaadee toon argaa kee dhabe kottumee bareedati yaa sumataa yaanni kiyya. Dubbadhee furmaata dhabe barbaadee toon argaa kee dhabe kottumee bareedati yaa sumataa yaanni kiyya. Sirba kana keessatti furmaatan dhabe ka jedhu anummaanuu furmaatan dhabe akkamitti ispoonsara barbaachuu irraa kaasee ija namaa fuuldura dhaabachuu irraa kaasee abbootii qabeenyaa hin beekne jiru magaalaan keessa jiru hojii danda'e walitti waan ta'eef nama jechaa malee nama gochaan dhabe.
Yeroon onlaayinii liivii sagantaa safuu jedhu torbeetti fuula tiiktookii kanarratti hojjedhu sagantaa Oromoo Oromiyaa jedhu hojjedhu karaa liivii waan wal qunnamneef anamma akka ogummaatti namni namummaa isaatiin bakka jirutti anaaf tajaajila kennuu qaba jedhee waan keessa kiyya amane tokkotu jira. Kanaaf haati daa'ima sanii daa'ima dhukkubsattuu lama qabdi. Daa'imni tokko dawaa fudhataa waggaa afuriitti dawaa sammadee jiraatu. Daa'imni takka immoo kan ji'a ja'a kuftee dhukkuba narviitti ta'ee waggaa torba qabattee teessi. Ogummaa keetiin viidiyoon ogummaachii karaa yuutuubiitiin daa'ima gargaaraa jedhannaan waan tokko hin dubbanne ayyaantummaa laallata namni gaafa waan tokko kallattuma hojjettu anaa kilippii waraabuudhaaf rakkina keessa taa'ee waraabe waan argattee akkuma aartiitti illee duratti kaasee jira. Artistiin Oromoo sagalee saba isaati. Quuqaasaa, madaasaa. Warrumti amma kaa duraan waggaa dheeraa albee makaasetti hojjetanii qabsoo sabaatiif oolchu malee garaa ofiitiif hin oolchan. Amma kaa dhukkubsattuu saniifis sagalee ta'uu barbaade. Ani hojii san kennee fi guyyaa sadaffaa biyyoota garaagaraa irraa namoonni mallaqa galchanii waanuma aannanii dhaqqaban jiru. Tokkoffaa seenaa hojjetachuu, gaarummaa waaqarraa, lafarraa, seenarraa argachuu barbaadutu jira. Waan rakkadhee hojjedheef rakkina ishii sanii sagalee ta'e sababa hojii saniitiin namni sagalee ishii ta'ee akka dhaqqabuudha karoora biyya. Kanaaf ani ishiidhaa kennuu danda'e. Aadaa wal gargaarsaa keessatti maal inni kallattuma aartiitu sanidha. Aartiin daawwitii biyya tokkooti. Aartiin waanuma hunda kan ittiin dabarfattu waan ta'eef sababuma sanii yuutuubii ishii irratti hojiin qoofamee rakkina ishii san gara miidiyaa hawaasaatiin promoot goonee yuutuubiin ishii illee sabskiraayib isaa akka dachaa xiqqoo dabalu goonee ishii nama mindaa ji'aatiin nama naa kennu miti. Nama yuutuubii kee yeroo dabalee baneetu waan aannan daa'ima kiyyaa daayiparii daa'ima kana dhukkubsattuu kana kuntinsi dhukkuba narvii waan ta'eef daa'ima lama waan qabduuf yuutuubii irraa fayyadamtee gargaaraa jirti jechuudha. Sababuma kanaa namni hedduu haala tokko tokkoon gargaaraa jira. Sagalee ta'uu fi kiyyaan. Gaafii na gaafatte san immoo akka Oromootitti waan an godhuu qabuun godha waan ta'eef sanumaafanii dabarsee kennuufii danda'e. Wallee san amma reef baatii tokko darba furmaataan dhabe ka jedhu. Baay'ee waan nama gaddisiisaati. Dhugaadha maalii fi waan irri guddaan akka si dubbisu si argu yookaan gaafiif deebii waan tokko tokko si waliin taasisu kana taasise keessaa iyyuu waan sana argeeti jechuudha. Yeroo namoonni biyya keessa artistoonni yeroo ammaa kana biyya keessa jiranii namoota yuutuubii qaban nama yuutuubii qaba. Namoota yuutuubii qaban kanatti yeroo maallaqaan kilippii isaanii gurguratuuf gatii si waliin dubbatanii jedhanii waliin namoonni hedduu dubbatanii waan akkasii sana ammatti hin goone waan ta'eef maafi karaan nama walitti nama fiduu danda'a waan ta'eef waan karaa san diqqeessuu waan fedhuuf hin goone malee namoonni si gaafatu sirba kana fe'ii hagana maallaqa hagana waan jedhutu jira jechuudha. Yeroo kanatti ati immoo guggisoo isaa sirba ofii kan keetii maallaqa itti baastee istiidiyoo seentee hojjattee yuutuubii kee irratti fe'atuu dhiiftee yuutuubii san yoosii argitee namni keenya osoo hin qabne walii kenna jedhu jechuu jedheefi yoo ittiin argatte yuutuubii kee irratti fe'adhu tiitiiti daa'ima keetii ittiin gargaaradhu jechuun kun onnee nama tuqaa waan guddaadha. Maali ogummaan illee ogummaa gargaarsaati. Ogummaa aartiin karaa hedduutiin saba isaa gargaara waan ta'eef cinaa dhaabbata waan ta'eef immoo kun immoo maallaqa itti baaftee hin beekaa kilippii tokko hojjetuuf viidiyoon kaameraan kireessaadha. Dhamaatii guddaa qaba. Amma akka raggaattoo qabnu bariikoo loogoon irratti hidhamee bariikoo waliin dubbannee guyyaa sanbata xiqqaa gadhiifama waliin jennee jeddoon isheen natti dhufnaan loogoo akkuma jirutti ishee wajjin wal galtee addaan buute. Kanaaf wantoonni akkanaa kun baratamuu qaba. Namni keenya maali kan nama gargaaruun maallaqa qofatti fakkaata. Namni keenyallee yeroo ammaa gargaaramaanillee yoo ati maallaqa kee kiisii fuutee ittiin kennine waan gargaarte ittiin fakkaatu. Inni kun aadaa baratamullee qabu namni waan qabuun ogummaa qabuun waan danda'u wal cinaa dhaabbatuun baratamuu qaba. Namoonni harki qalleeyyii taatanillee nama maallaqa qofa isinii kenne qofa hin ilaalina. Namoota waan harkaa qabu waan danda'uun waan silaa egeree keessaniifillee ta'a
kanneen maallaqa qofaanii namni waliin gargaaru karaa iddoo addaatiin. Kanaaf kunoo artistii Tufaa Wadaajoo artistii waliigalaa sirba kiliippii isaa kan qeenxee furmaata dhabee jiru. Kunoo daa'imman haati tokko rakkattee qabattee dhibeen waliin rakkatanii yoo sii baase yoo waa maallaqa irraa argatte aannan ittiin bitadhu daa'imman keetii jedhee kennee jira. Isinillee yuutuubii daa'imman sun ittiin gargaaraman as jala isinii kenna. Deemaatii sirba furmaata dhabee jedhu san ka dandeettan maallaqaan gargaara. Ka dadhabdan immoo sirba sana ilaalaa yuutuubii sanillee sabiskiraayib godhaa jechuu barbaada. Kanaaf atillee ulfaadhu Tufaan waan bareedaadha. Hojii akkanaa kanneen jajjabeessuu qabna. Namoonni illee irraa baratanii qonna jechuu qabanii. Kanaaf kun kanuma. Mee almost waa hedduu kaafne wantoonni guyyaa jalqabaa kana mata duree hedduu kaafta. Aartiin yeroo ammaa kana almost siyaasaa fi aartiin wal makee jira. Yoo kana jedhu aartiin mataan isaayyuu siyaasaadha. Waan wanta keessa jira waan jenneef yeroo ammaa kana adamsamuun jira, ajjeefamuun jira, gidirfamuun jira. Hojiilee hojjeta irratti gama mootummaatiin mootummaa naannootiin yookaan gaafis haa ta'u isin utubuuf yookaan warroota aadaa saba isaa guddisuu fi aadaa naannichaa ifatti baasuu fi bifa barreeffamaatiin, bifa sirbaatiin, bifa adda addaatiin socho'u kanaaf gargaarsa taasisaa akkuma waliigalaa kan kee qofa osoo hin taane akkuma waliigalaa artistoota kennaa fi wantoonni akkasii jira. Dabalataan immoo yoo isaa fuggisoo isaa ari'atamuun akka kaleessaa san yoo sirba baaftee mari'atamtee hidhamtee wantoonni akkanaa kun maal akkamitti ilaaltaa? Bifa aartiitiin akkamitti ilaaltaa? Immoo isa kana mootummaan immoo maal godhuu qaba? Mootummaan naannoo, mootummaa biyyaa osoo hin ta'in mootummaan naannoo Oromiyaa bifa aadaaf turizimii, waajjirri aadaaf turizimii itti hoogganaan muummee amma irra jirtan kana isaafis dhaamsa yoo qabaatte. Akka waliigalaa akka kiyyatti jechuudha. Aartiin daawwitii uummataati, agarsiistuudha, calaqqee uummataati. Bakka aartiin hin jirre homtuu hin jiru. Kallattumaan otoo xiyyeeffannaan akkamii kenname jedhee yaadaan qulqullina irratti xiyyeeffata jechuudha. Gama hogbarruutiin akkaataa ittiin hogbarruun Oromoo bifa qulqulluutiin uummata bira ga'u osoo ta'ee natti tola. Haalli deeggarsa akka waliigalaa gama guruupiitiin yookaan immoo akka waldaatti gaafa dhattee rakkina xalaa rakkina tokko tokko milkaa'uu dandeessaa kan inni irraa beeku jechuudha. Akka waldaan ijaaramtee gaafa akka waldaatti xalaa deeggarsaa waan tokko tokko gaafattu milkaa'uu dandeessameefi kaani wanti irraa beeku baay'een jiru. Garuu aartii keessatti itti gaafatamummaan waldaa itti gaafatamummaan gama hogbarruutiin jiru qulqullina irratti qaamni to'atu wayii. Qaamni waan barreeffamu saba bira ga'uusaan ittiin xiinxalamee ulaagaa keessa turu wayii qaama siyaasa irraa bilisa ta'ee aartuma kanaaf aarsaa kafalee waan dhalootaaf seenaadhaa ta'u gulaalee dabarsuu jiraate gaariidha. Maaliif kallattii gadhiisaa jira yeroo baay'ee qulqullinni kitaaba irra jiru baay'ee gadi bu'aadha. Qola kitaabaati malee amma aadaa daldalaa tokkotu dhufe ittiin madda galii argachuu sirna uwwisaa adda addaatu dhufe waan ta'eef hanqina guddaa jira. Kanas hundi itti milkaa'an baay'ee ulfaataadha. Akka waliigalaa wanti abbummaa qabaatee itti deemamu baay'een jiru qaama adda addaa keessa yaada jiruun qabaate. Nu amma asumaan dhugaa yeroo tokko tokko gaafii kana wanti kaaseefi yoo mootummoota naannoo biyya Itoophiyaa keessa jiranii mootummoota naannoo biraa yoo ilaallee jennu
kabajni isaanii artistoota isaaniitiif qabani olaanaadha, guddaadha. Yooma diqqaatee jedheeyyuu artistoota isaanii hidhanii gidirsanii najjeesan irra guddaan arginu. Artistoonni irra guddaan ka du'anuu naannoo Oromiyaa keessatti, ka hidhamanuu naannoo keenya keessatti. Isa kana waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaa kan godinaa kan Aanolee fi akka Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatti aadaa fi turizimiin osoo aartiin hin jiraanne, odoo artistoonni hin jiraanne waajjirichi hin jiraatu. Waa beeksisa jechuudha. Isaaniyyuu waa beeksisuu, turizimii, aadaa, waa hedduu aadaan isin keessa jira. Aadaan kunini bifa ammayyaa amma addunyaan gara ammayyaa'uutti deemtee jirti. Isa kana gurra ummataatiin bifa dookumeentariisiin haa ta'u, bifoota kitaaba barreeffamaatiin haa ta'u, waa hedduu ammas duubatti waa hedduu argaa jira. Aartiidha. Wantoonni duuba hedduun isaanii baakgiraawundiin kan kee waan dhugaa ta'an hedduun faayamee jira jechuudha. Kunniin aadaaf turizimiin jedhamu isa kana jechuudha. Wal makoo kana waan baay'ee kana babbareedoo kana jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qaba jedhaa? Eegumsa fi kabajaa ani artistoota Oromootii malu kennamuu qaba. Osoo danda'amee bifa instituushinii tokkoonuyyuu gadhaabatee bifa aartii fi seenaan aadaan Oromoo ittiin ammayyaatti dhufutti oduu deemame yaada jedhu qaba. Asumaan immoo yoo diqqaatee yoo dandeettan gargaaru, yoo dadhabdanii jettan artistoota Oromoo adamsisiisuu oduu dhiiftanii abukaatoo oduu taatanii fi akka aadaaf turizimiitti waajjirri suniin waajjira guddaa keessanii jedhee kan hubadhu ka artistootaati, ka aadaati, ka seenaati, waa hedduu ka biyyaatillee waa hedduu of keessaa qaba waan ta'eef artistoota isaa akka kabajaman, akka aadaa isaanii saba isaaniitti bifa barbaachisaa ta'een dhiyeessanii fi osoo danda'amee bifa instituushinii aartii mijaa'u tolu tokkoon gadhaabanii yaada jedhu qaba. Isa kanumaan bira darbaa mee sirboota kan kee keessaa amma gara goolabuu irratti deemna. Sirboota amma gadoo jaalalaatti aansitee sirboota kan kee hundaan jaalatta jedhee yaada. Maaliif artistiin tokko sirba kam jaalatta jedhanii keessaan gaafatanii, haa ta'u maaliif siif hundinuu hiika mataa addaa qaba. Hundi isaaniiyyuu hiika mataa addaa dhugaas qaba waan sirbiteef situ beeka waan ta'eef jechuudha. Garuu mee adda Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti mee gara dhumaa irratti hordoftoota ofii yookaan dhaggeeffatoota Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa fi sirbi ati nu affeertu, ati sagalee nu jettee asii istuudiyoo irraa affeerroo jiraate tokko nu jedhe. Walumaa duraa duuban jechuudha. Sirbi itti seenaa qabu sirbi osoo boostu jibaraan jedhu yeroo baay'ee uummata garaa argee uummata Oromoo OMN irratti ittiin beekamu. Yaa himimmaan ija kan koo narraa malee nargu. Yaa himimmaan ija kan koo narraa malee nargu. Anis ka'ee toffalmadha hangam bilisummaa arguudha. Sirba san galgala hojjedheen awdoo isaa akka xumureen qaama siyaasaa dandeettiin qabamee amma kalee bitaa kee danda'eerraaf gara tokkotti seenaa mataa isaa qaba. Yeroo maaster pilaanitti. Wal faana isaa sadii bakka nama taa'u kana sitti taasisuu baay'ee hin danda'u. Kalee bitaa koo cinaacha koo sadafii qawwee kana rukkutame hangammaadha dhukkuba jechuudha. Gara tokkotti hin ciisu. Gara bitaatti yeroo baay'ee dandeessu wal faana hin taa'u. Maaliif yeroo isaan sirbi suni miidiyaalee baay'ee irratti yoo affeeramu miidiyaan ulaagaa mataa isaatiin socho'a waan ta'eef hangammaa yeroo baay'ee hin darbu sirbi sun. Sirba osoo boostu baraan jedhu yeroo maaster pilaanii kan gadhiifame OMN yeroo dheeraa dabarsaa kan turedha. Sirba sana akkana affeertu gamanumaan namoonni hedduullee isaan na beeku. Namni of beekee waan dhaloota ta'uu fi seenaa qabsuu Oromoo keessatti gahee guddaa taphate sirba sanii baay'inaan na beeku. Keessattuu namoonni waa hundumarraa bilchina yaadaas qaban jechuu barbaadanii
akka sana affeertuun barbaada. Baay'ee ulfaata. Ittaan seemmoo waluma duraa duubaan sirbi gadaatu ga'ee jedhullee dhiyeenya waggaa jaatu ba'as kan hojjetamedha. Tokkummaan keenya wabiidhaa ergamtuuf galtuutu nu miidhedha. Haadha laalaniit intala fuudhu akka seera nurraa nyaatanii nutti roorrisuu sun darbeera. Yaa ta'u isanii asitti kana Hacaaluu faallee dhabnee waa hunduma keessatti illee cabne jechuudha. Yeroo tokko tokko beektee siyaasni biyya keenyaa fi haalli Oromoo kun miira keessa galeetti akkana luuccee addaan dheessa. Walitti dhufee addaan dheessa. Waanuma tokko illee qabeessi dhiisse jechuu barbaade. Kanaaf hin kaasuu barbaade. Hayyee ulfaadhu galatoomii dhugaa baay'ee sirba bareedaadha. Dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa keessummaa artistii waliigalaa Tufaa Wadaajoo waliin taasisaa jirru gara goolaa buutti yookaan gara xumuraarra geennee jirra. Mee asumaan sirba osoo boossuu jedhu kana isin affeerree walitti deebinaa sirbicha caqasaa.
Hayyee walitti deebineerra sirbi bareedaadha. Baay'ee ergaa hedduu qabaa. Dhaamsa babbareedoo qabaa. Waan irraa hafe hin qabu. Kanaaf ulfaadhu gumaacha akkanaa kana Oromoo gumaachuu keetiif ulfaadhu siin jedha. Mee asumaan gara dhumaa gaafii dhumaa irra si gaya. Gaafiin kiyya kan dhumaa ati amma barreessaa kitaabaatiillee kitaaba barreessitee harkaa qabdu kitaaba 2 argaa jira. Argisiiftee turteettallee. Kitaabni kun bifa kamiin hordoftoota yookaan kan kee yookaan jaalattoota warra si jaalatan fi saba Oromoo bira bifa kamiin gayaa jira? Hammam gahee jira? Eessas gahee jira? Eessa faattis gurguramaa jira? Bifa kamiin argatuu danda'u jettee yaadda? Rakkoon kitaabni manneen kitaabaa jiru ulfaataa ta'aa dhufe yeroo baay'ee kitaaba maxxansa jalqabaa kan kitaaba jalqabaa geebbee dhugumaa jedhu kana keega maxxansa jalqabaa xumuramee gabaarra oolee gabaarra hin jiru maxxansi lammaffaanii. Kitaabni furmaatan dhabeellee maxxansa jalqabaa dhumee lammataa hin maxxansine maaliif yeroo baay'ee manneen kitaabaa kun aadaa kitaaballee gurguranii mallaqa galchuu irratti rakkoo qabu. Fumaafaa dhaabbilee barnootaatiif akkasumas manneen kitaabaa tokko tokkoof kennuuti malee chaalenjii qaba. Kitaaballee har'a akkaataatti barbaadu hawaasa biraan keessa hawaasni keenya iyyuu kitaabicha barbaadee baasumatti baasanuu argatta. Qaala'insi waraqaallee waan dabaleef silallee bakka gatii qabutti illee waa goota. Abdii nama murachiisa. Dhaloonni kana booda akkamittiin akka kitaaba barreessitullee abdii nama murachiisa. Maaliif Oromoo gaafa fuuluma miidiyaa hawaasaa kanarratti waan sarara takkaa lamaa barreessite fi waan sarara 5 barreessite aadaa dubbisuu keessaa beera. Aadaa dubbisuu keessaa namni keenya beera. Ifin egaa tiiktookiin kun dhufee sirumaa'u miidiyumallee miidiyaa idileetillee hordofee waan irraa barachuu keessaa beera. Dhalootumti amma biyya keessa jirullee baratumtillee maal keessa jira hoo jette ifin tiiktookii jedhan kun gaafa cufame malee namni dhuguma saba keenya yookaan biyya keenya wal madaalee deemaa jiru. Ogeessumti miidiyaa ferii yookaan deechisuu tokkollee waan inni godhaa oolu. Saayinsuma keessa illee bahe, ogummaa keessa illee bahe. Bakka kanatti nuti amma Oromoo biraan kitaaba keenya jechuudhaaf an akka kiyyatti jechuudha akka tufan. Ijoollee harka qalleeyyiin gargaara jedheen barattoota iddoo dhaloota kootii ijoollee haati qoraan cabsituun gargaara jedhee gaafa konsartii tokko eeyyamsitu gara aanaa deemu. Ifin kitaaba kanallee yeroo sana hawaasa biraan gahu kitaabota hedduu harkatti qabadhaa ture jira kitaaba furmaataa kana jechuudha. Heeyyaman argattu. Aartistii maal akka ta'e, utubaa biyyaa akka ta'e, kaka'umsa waa hundaa akka ta'e, waraana aartistii. Haala sanii rakkataa gargaarullee dadhabne jechuudha. Ofirraa hafnee kitaaba keenyas gurgurachuu dadhabne hawaasa wal geenye konsartii dhuunfallee qopheessinee akka biyyaatti gada baannee hawaasa argachuu dadhabne xalayaa takkaanis heeyyama dhabne jechuudha. Kana gaafa wabii qabaatte waan ta'eef silallee aartii keessan bara aartistiin hin rakkatu. Har'a aanaa tokko deemtee godina tokko deemtee heeyyaman argattu. Heeyyama argattu namni haala sii mijeessu hin jiru. Silallee sababa konsartii tokkootti rakkataa baay'ee gargaarta. Ani yeroo sirba gadaatu gahee san kilippii hojjedhu warra Sumaalirraa yeroo buqqaanii san nama 57 iddoo dhaloota kiyyaa naannoo nama 6,000 baase seenaa keessatti kilippii gadaatu gahee jedhu san keessa uummata baay'ee sirba argite na fakkaate kilippii sinirra jiru sirba gadaatu gahee keessa nama 57 gargaaree konsartii sinirratti nama 6,000 argame seensa giddu galeessan nama 57 gargaare. Achi keessatti haala itti Oromoon tokkummaa isaa ibsu sheeka qeesii wal qabachiifneen Oromummaan maali ka jedhu iddoo dhaloota kiyyaa xinnoo amantiidhaan qoqqooddaa waan jiruuf waan akkasirraa barsiifneet achirraa deemanii magaalaa biraatitti immoo jaarsummaa ta'anii tokkummaa Oromoo maal akka ta'e barsiisaa turan. Aadaan akkasii sun odoo jiraatee kitaaba silaa gurgurachuu irraa akka nuyi konsartii tokko irratti kitaaba hedduu fixuu dandeessaa hawaasa wal arguu dandeessaa namni kitaaba barbaadee bitaa jechuun ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Adabuma godhuudhaaf guyyuma eebbaa biraan darban sirna eebbaa biraan darbu deebitee ati illee humna qabaattee maxxasi. Rakkisaadha. Yeroo ammaa kanatti kitaaba furmaataan dhabee kana naannoo kitaaba furmaataa kana kitaaba 300 jira konsartiidhaaf rakkataa barattoota harka qalleeyyii ijoollee haati qoraan gurgurtee bultu nama muraasa daftara bitee gargaaradheen teechisaa ture. Yeroo namaa sadii iddoo dhaloota kiyyaa eeyyama gaafadhee konsartii qopheessuudhaaf hin milkoofu. Abdii si murachiisaa jechuudha. Osoo kilippii kana hin hojjetini. Haalli adeemsa bittaa gurgurtaa fi kitaaba namoonni biyya alaa jiranis fakkeenya ta'uu danda'anii asana abbasnaa qaata shoomaa hirkoo beekaa haalatti kitaaba isaa manneen kitaabatti sitti rabsaa ture waa baay'ee bu'aacii akkamii akka qabu manni kitaabaa akkatti nama ganu kitaaba gurguree akkatti nama walitti buusu abbummaadhaan baay'ee ulfaataadha jechuu barbaadeen aduutu kitaaba keetiin taphataa aadaan kitaaba bittaa kun gaafa irreechaa fa'aa gaafa manni keenya wal ga'ee fa'aa
iddoo akkasii kanatti baay'inaan deema malee gurgurtee irraa milkooftee deebitee maxxansuutti ulfaata jechuu barbaadeni carraa argametti namoonni biyya garaagaraa jiran akka tasaa haala milkaa'e kana dura naannoo USA kana kitaaba muraasa namni oromummaa qabu tokko istiidoo ittiin dhufus ta'ee narraa fudhatee ture. San booda nama wal argee hin milkoofne haala ittiin nama ofitti fuudhee saba biraan gahuutu rakkisaadha jechuu barbaade. Baay'ee galatoomii ulfaadhu wanti si gaafadhee fi tarii namni hojii wal harkaa qabu asuma immoo kunis miidiyaadha namoonni dhagaa jirtanii namoonni kitaaba artistii waliigalaa Tufaa Wadaajoo ofitti fuutanii biyya jirtanis biyyoota amma akkuma jiru namni dhugamaa dhaloonni ammaa dhaloota waa dubbisuu miti waa dubbisuun badeera. Kana yeroo baay'ee jedhaa irra deddeebi'ee anis yeroo baay'ee miidiyaa kee kana irratti waa'ee waa dubbisuu akka namni dhiisee jiru baratamaa akka hin jirree fi wanti kun ka baratamaa ture akka hafaa jiruu fi namni viidiyoo gabaabduu dhaga'ee karaa ofii barbaade hiikati barreessite sana dubbisee hubatu irra viidiyoo ati jette san karaa ofii barbaade daayiverti godhee irratti waan fedhe hojjetuu fi argita wal gargaaruu irra wal saamuu argita sirboota keellee sirboota namoota adda addaa amma fakkeenya waa wayii taajjabaa ture torbaan kana keessa sirba artistii Andu'aalam Gosaa Bililleessa jedhu baasee ture argee namoonni mucaan artistii cimaadha jabaadha. Baay'ee jechuudha. Nama bakka hundattuuyyuu waa hedduu godhuu danda'u jedha. Mucaan sun mucaa cimaadha. Maal godhanii namoonni yuutuubii qabanii sagalee addaa isteejii nama danda'udha baay'ee. Namoonni yuutuubii qabanii yuutuubiroonni anumaayyuu dabalatee anillee yuutuubii qaba. Jechuun miidiyaa akka miidiyaati kiyyaa Oromiyaa Dijitaal miidiyaan yuutuubii mataa isaa qaba. Maal godhanii haarawaa sabiskiraayib godhuu fi dhiisanii maali miidiyaa isaa amma monestaayiz jedheen jiru yuutuubii isaa yeroo kanas saamatuuf jecha waa'ee bawaansi gaddisiisaati ka isaa irraa fuudhanii daawunlood godhanii maafi inni heeyyama ittiin argatu biran geenne isaan firrisanii ittiin nyaatuuf jechuudha. Sisteema kanan beekanii ani waan yuutuubii waggaa dheeraa keessa tureef hin beeka. Isaan nyaatuuf viyuu baay'ee ittiin argatanii jiran maqama isaa sirbuun maqa yuutuubii ofii jalatti gubbatti isaa maali isaa bareechisanii kiliipima isaa fakkaata amanni gubbaaf fayyadamisa. Amma sirba bilillee jedhu caqasuu fi sirbi oriijinaaliin kam akka ta'e walii wallaale yuutuubii dhibbaa oltutu bilillee maxxansee jira. Kana ka godhee jiru hoo saba biraatii miti be. Ijoollee nama Oromootti godheera. Ijoollee Oromoo walaa gargaaramu namni haa gargaaramu ittiin jennu kanatu isaaniitu godhee jira jechuudha. Immoo yaada ka kennullee warroota argite waa'ee sirbaa iyyuu miti sirba dhaga'uu malee sirbi akkami akka hojjetamu hin beeknetu yaada kennallee. Kunniin maali aartii abdii si murachiisa kana kakaaseef maali kitaaba sirraa bituu miti osoo danda'anii kitaaba kan kee kana akkam godhanii ka ofii godhatanii gurguratu. Kana maali bara wal saamichaa bara wal guddisuu dhiisanii gadi akka qabatee wal kufu taasisuu irra jirutti. Kanaaf dhageeffattoonni keenya kabajamoon asumaan namoonni kitaaba keessattuu furmaata jedhu kana akka artistii waliigalaa Tufaa irraa dhagaa jirtanitti kitaabni hedduu yeroo garaagaraatti konsartii naannoo dhaloota Arsii itti dhiyeessuu fi heeyyama dhabee harka isaa jira. Namoonni harka isaatii fuutanii biyya alaatittis haa ta'uu iddoo garaagaraatti gurguruu fi barbaaddanii qunnamuu ni dandeettanii. Bifuma kanaan immoo namoonni
dhuunfaanis irraa bitatuu barbaaddan tufaan Irra caalaatti beektaa amma afaan kee lamaan qaba irra caalaatti hojii baay'een qaba naannoo waggaa torbaa kan guutee albeema koo lammaffaa ofirra darbeen namaaf hojii hojjetaa jira hojii kee dabarsee kennaa jira namni namummaa qabaatee namummaa isaatiin jechaa miti gochaan seenaa Oromootiif waan dabarsa nama kanan utuba jedhees jiraannaan albeema koo lammaffaa keessa hojii babbareeda san ofii dhaggeeffattee waan safuu waan Oromoof Oromiyaa ibsu waantuma dhalootaaf illee bor ta'u utubuu barbaadu ispoonsar na gochuu siin danda'a. Maaliif wanta hin hojjennetu caala kan inni faagaanii keessaa ta'ee hafe jedhu maalidha kan hojjechuu qabu hin hojjenne yaada jedhu waan qabuuf gamanuma maqaa Oromiyaa dijitaal miidiyaatiin akkuma ati namummaa keetiin Oromummaa keetiin hin iyyaafattee karaa sooshaal miidiyaatiin argatte namoonni namummaa isaaniitiin Oromummaa isaaniitiin waan Oromoodhaa ta'uu irratti tumsuu barbaadan kallattiin akkana argatanii akkaataa hamilee kiyyaafis hojimaataan itti dadhabee waggaa dheeraa harkaa qabuufis na cinaa dhaabbata maqaa Oromiyaa dijitaal miidiyaatiin guddaan gaafachuu barbaada. Ay ulfaadhu dhugaa namoonni karaa danda'ameen irra guddaa waa'ee kitaabaa irraa kaase yaada sii kenna. Maali kitaabicha karaa dandeettaniin wanti bahee lafa jiru kana kun immoo akkuma inni jedhe namoonni hojiilee hedduu harkaa qaba. Nama kanas namoonni akkuma inni jedhe ispoonsera taatanii yookaan kilippii tokkos haa ta'u kilippii lamas keessaa hojjechiisuu fi barbaaddanis qunnamuu dandeettanii teessoo isaas jala isinii jira. Kanaaf karaa danda'ameen aartistii tokko utubuun aartii utubuudha jedhee yaada waan ta'eef aartistii hunda bifa dandeenye hundumaa gargaaru immoo namoota hojii hedduu hojii waliigalaa hojii badhaa akka artistii Tufaa Wadaajoo kana qaban kana osoo gargaarree osoo cinaa dhaabbannee abjuun nama kanaa abjuu nama kanaa milkeessinee yaada jedhu qaba. Kanaaf namoonni gargaaruu barbaadan karaa teessoo isaa armaa gadi jiru kanaan qunnama bilbilaa fi barreessaa fi argachuu dandeettanii akkasiin onna jechuudha. Kanaaf dhaggeeffatoota keenya kun kan hordofaa jirta Oromiyaa Dijitaal Miidiyaa sagantaa keessummaati. Qophii keessummaa har'aa gara xumuraarraan geennee jirra. Artistii Tufaa yeroo dheeraa sagantaa dheeraa marii dheeraa waliin taasifne haa ta'u garuu marii dheeraa waliin sa'a kana haa taasifnu malee dhalli namaa yaada hedduu qaba. Waa hedduutu jira. Wantoonni nu dubbatuu barbaannu hedduutu jira. Haa ta'u garuu hunda isaa al tokko hadhatti ammatti xumurree hin fixnu. Yeroo biraa walitti deebuu mallaa mee hadhaa fi silaa waan yaadee yeroo Oromiyaa Dijitaal Miidiyaan gaafiif deebii si waliin goona jedhee si dubbisu yaadee silaa waan amma asitti hin kaani qaba yoo jettu yoo jiraate carraa daqiiqaa takka lama sii kenna. Isii tana nu honnaa jedhiitiiti sagantaa keenya kanadhaa asumaan goolamna. Ayyee wanti tokko lama jedhee kaasumaadha. Walaloo kitaaba koo keessaa muraasa daqiiqaa tokko lama iddoo tokko lamatti yookaan kan ittiin xumuru jechuudha. Tuulii kaayi galmee haqaa abjuun diinas gaafas baqa. Walitubuu qabna waliin bu'aa buufna. Kutannoodhaan baana namni wal biraa. Utubaan jalqabbii hidda utubaan tokkummaa keenyaa utubaan hunda keenyaa tokkummaa keenya. Haqni waa hunda caala kan beekutu madaala. Haqaaf safuun dabsine eenyummaa kee beeki. Haqaaf bakka laadhuu dhugaadhaaf jiraadhu. Hiikka haqaa beeki murtoo haqaa seegi. Dharri murtoo qaba. Haqni murtoo qaba. Murteessi murtii haqaa dharruu fi nu baqa. Hin taa'in hiikkai hin laafinuuf jabeessi. Kaawoo keef obsa qabaadhu. Garaa miti seenaaf jiraadhu. Lafee warra kufanii dhugaa dubbatti. Ufitti qabiisa sabaa jajjabeessaa deemi dadhabaa. Shiraana dhoksuuf baay'eetu qoraasa. Dhugaan ooleen bulu bakkaa nama kaasa. Bakkaa nama kaasa. Maaf hin taane, maaf ol hin taane, maaf taata gingilchaa martuu ni ililcha. Ililtaan baatutu dhugaan hin qallatu, dhugaatu gingilcha. Gaangee sagaallaa kutte abbaas sagaallata.
urgaa fajaa ofii abbaa qadadata. Oromoon hin beeku saamuuf saamsituu seenaaf hojjechuudha kan maqaa si waamsitu. Jireenya har'aaf jettee qomoo keessa saamin. Saamtee too saamsiftee an Oromoodha jettee ofii waamin. Walitti hin sakallu kan namaaf kan keenya. Aadaaf safuun buluun dhalootuma keenya. Oromummaa leellisinna. Isa daandirraa maqee qabnee too deebifna. Kan saba isaaf dhugaan hojjete tolchineetti eebbifna. Jedhaniif hin dubbatin wanta nubatin. Garaa jibbaatiin arraba sobaatiin qabdeen hin dhungatin. Dhugaan naman dhiisu waa hunda calleessaa. Dubbachaa ooltu sarraba mi'eessaa. Namni garaa madaa sobeetuuf jabeessa. Dhugaadhaaf jiraadhu jaannata si keessa. Wal utubuuf tifoosoon baatus kan haqaaf kan dharaa adda baasuuf rakkannee Oromummaatti abdanne. Imalli siyaasaa hirriibaa si kaasaa. Wal ilaaluu qabna bitaan mirga ogorree. Siyaasa wal qoonnee qaawwa ofitti horre. Yoo taate goota ta'ee biyya keetiif dhaabbadhu. Yoo kan itti dhiisi afaan kee qadaadadhu. Goonni biyyaaf of kenna dabarsee lubbuu aarsaa seenaaf dhaloota isaatu baraan dabaree faarsa. Hiisa jennuu dharaa. Hiisa jennuu dharaa fakkeessaaf abbaa garaa. Hiisi dharaan ba'u Oromoo gandaaf fo'u. Dhugaan dharaan hin jigu dhugaa keenyatti fanna. Dhugaadha wabiin biyyaa kan beeku. Bitaaf mirga ilaaluun hunda isaa hubadhu. Dhoksitee irra hin taa'in ifaa gumbii keessaa ol baasii dubbadhu. Dhugaa kudhaammadhu. Aduun lixee bari'ee dukkanaa'ee bari'us yoo dubbatte dhiphuus isa qaalu. Of ta'uun jiraadhu sobni dhugaan caalu. Dhugaa hundee cimsii kan sobaa balleessi. Namni abdii qabu yoo kufes abdii qaba. Dhiira onnee sibiilaa akkamiin hamileen caba. Dhugaan gadi ba'ii haqa biyyaaf dhaabbadhu. Gumaata jibbaa dhiisii jaalala kudhaammadhu. Bakka malletti kuftaa daandii dharaa lagadhu. Biyyaaf gaachana ta'i imaanaa sabaa baadhu. Nama imaanaa sabaa baatee akka bakka jirutti seenaaf jiraatee dhaloota fa'aa gumaachuun waa godhu. Maqaa Oromiyaa Dijitaal Miidiyaatiin guddoo galatoomii seenan yeroo kamiyyuu nama gaarii hojjete, nama sabaaf hojjete, nama dhalootaaf hojjete ni yaadata. Iyyafattee namummaa keetiin, Oromummaa keetiin akka jirtutti bakka jirtutti na dubbisuu keetiif maqaa lafee gootota warra lubbuun darbaniitiin biyyaaf dhalootaaf jiraatanii darbaniitiin maqaa uummata Oromoo gaaddisa akka baala odaa hedduu akka sanyii xaafii bal'aa akka galaanaatiin guddoo galatu. Waan biraa waan jedhu hin qabu. Ulfaadhoo galatoomii dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijitaal Miidiyaa qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenyaadhaa kan weellisaa yookaan artistii waliigalaa Tufaa Wadaajoo waliin taasisaa turre. Kanadhaa kanumaan xumurraa yaa akkuma argaa jirtan waa hedduu namni kun waa hedduu of keessaa qaba. Waa hedduutu harkallee jira. Waa hedduutu garaallee jira. Namni wal utubee waliif gaachana taane namoota dhalootaaf ta'u kana cinaa haa dhaabbannu jedha. Atis artistii waliigalaa Tufaa Wadaajoo dhugaa maqaa Oromiyaa Dijitaal Miidiyaatiin hedduu galatoomii siin jedha. Affeerraa Oromiyaa Dijitaal Miidiyaan sii godhe kabajtee asitti argamtee waan hedduu kaaftee wantoota garaa nama nyaatan hedduu as keessatti kaafteetta. Waa hedduutu kana uummata Oromootii dhiisee horii bulii deebanii sagantaa biraatiin haga deebinee wal arginutti nagayaan naaf turi jedha. Dhaggeeffattoota keenyallee asumaanii sirba kan kee keessaayyuu ati jaalattu kan gadatu gahe jedhu affeeruuni dhaggeeffattoota keenyaan ani nagayaan nu turaa jenna. Dhaggeeffattoonni keenyas akkuma kana dura baratame akkuma isiniin jennu Oromiyaa Dijitaal Miidiyaan kan hojjetu hojiilee akkanaa, hojiilee aartii, hojiilee seenaa, ijoollee hedduu aadaas, waa hedduu siyaasaas, diinagdees waan Oromoof bu'aa buusa jedhan, waan Oromoo miidhan irratti hin hojjennu, waan Oromoof bu'aa buusan jedhu qofa irratti xiyyeeffannee hojjenna. Asumaan wantoonni nu hojjennu kun
wantoonni nu dhiyeessinu kun akka gurra saba Oromoo hundanuu dhaqqabuuf miidiyaa keenyas Oromiyaa Digital Media YouTube'n illee akkasuma jedha. Isa dhaqaati subscribe nu godha, like share nu godha, waliin nu gayaa jedha. Adhaaf nagayumaan nu turaa jedha. Tufaa artistii waliigalaa Tufaa atis galatoomii deebanii horii bulisiin jedha. Ayyee fayyaa ta'aa jiraadha. Ayyee. Lammin keenya fuulduratti malee duubatti fiinu dhugaan ol ka'e jajjabaadhu sosai qeerrooko gadaatu gahe fuulduratti malee duubatti fiinu dhugaan ol ka'e jajjabaadhu sosai lammiiko gadaatu gahe. Halalala niitiin tala fuudhu akka seera. Suuraa nyaatanii nuti